nagaan siif haa ta'u, Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sagalee kana akkuma ofii keetii dhageesseen nama biraafis sheer godhi. Ergaa gara kee dhufe kana, ergaa isa kan kee ta'e kana nama biraafis immoo sheer godhi. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana gara keetti yommuu ergu akka ati jajjabaattuuf, humna akka godhattuuf, diinota kee irratti jajjabina guddaa akka argattuuf, jireenyi keessa abdii guddaa keessa akka galuuf, amantiin kee akka jabaatuuf, gooftaatti akka guddattuuf, isa naannoo keetii wacu dhiistee ija kee isa sii du'e Kiristoos irraa akka kaa'attuuf, Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haaleluyyaa. Egaa Waaqayyo karaa sagalee isaa sitti dubbata, sitti haasa'a, si gonfata, si barsiisa. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sagaleen Waaqayyo barsiisuu bichaas miti, gorsuu bichaa miti. Sagaleen Waaqayyo hin ifatas jechuudha. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo nan balleessaa qabaadhe na ifata, yoo nan immoo gaarummaa keessa jiraadhe gaarummaa sana keessatti akkamitti akka hin deddeebi'u na barsiisa, na gorsaa jechuudha. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf isa nu ifatee nu sirreessu, isa gorsee nu sirreessu, isa nu barsiisu sagalee Waaqayyoo waan qabnuuf Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Sagalee kana qabaachuu keenyaaf baay'ee boonnaa, baay'ee gammannaa, keessi keenya nagaa qaba. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ergaan sagalee kanaanan sitti Waaqayyoo kanaanan sitti haasa'a. Ergaan gara keetti fidu kana sirriitti dhaggeeffadhu. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergichi dubbii Waaqayyoo irraa gara kee dhufaara. Akkas jedha. Mul'ata Yohaannis 21:1 irratti akkas jedha. Kana booddee ani bantii Waaqaa haaraa fi lafa haaraa nan arge. Bantiin Waaqaa inni duraa, lafti inni duraas darbaniiru, galaannis deebi'ee hin argamu. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun ammayyuu kan hin taane gara booddeetti kan ta'udha. Mul'anni kun hin taane gara booddeetti garuu kan ta'udha. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waan gara booddeetti ta'udha. Gara booddeetti bantii haaraa fi samii haaraan iddoo bantii moofaa kanaa fi ardii moofaa kanaa bu'uudhaaf jira. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa gammadikaa bantii haaraan kunii fi ardiin haaraan kun si eegaa jira. Hamma dhumaatti cimtee yoo dhaabatte, hamma dhumaatti cimtee gooftaa kee yoo eegde, waan gooftaan kee sirraa barbaadu yoo goote, bantii haaraa kanaa fi ardii haaraatu si eeggachaa jira. Bantii haaraa fi ardii haaraa kanarratti Waaqayyoon biratti jiraachuudhaaf jirta. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii Waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutu nan arge. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yoona deeme wayyaa jedhe. Yoona deeme iddoon siniif qopheessaa. Iddoodhuma ani jiraadhu sinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan sin fudhadha jedhee waadaa nu galee deeme. Yerusaalem mandarattii ishee qulqullooftuu ishee haaraa tanaa kuulamtee miidhagdee qophooftee akka ishiin gadi buutuuf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ishee hojjetaa jira. Ilaa gooftaan iddoo sii qopheessaa jira gammadi. Ati iddoo qabda. Ati biyya qabda. Lafa kanarratti wanti hundumtuu yoo sii guutuudhaa baateyyuu hir'ina baay'eetu jira miti. Waan baay'ee sitti dhaga'amaa lafa kanarratti gammadi. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyya caaluu qabdaati. Yerusaalem isheen haaraan
si'if kuulamtee si'if miidhagdee siif dhufaa jirti. Gaaf tokko ishee kana dhiistee gara sin deemta. Waan tokko si gorsaka. Hamma guyyaa sanaatti jabaadhutii dhaabadhu. Sagalee Waaqayyoodha. Namni hamma dhumaatti dhaabatee hin fayya jedha waan ta'eef. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jabaadhutii dhaabadhu. Yoo jabaattee dhaabatte guyyaa sana waan guddaa tokko agarta waan ta'eef. Lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Yommuu sani sagalee guddaa tokko na dhaga'e. Innis teessoo sana biraa kunoo iddoon Waaqayyoo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira hin buufachuudhaaf jira. Isaanis saba isaa ta'uudhaaf jiru. Ofii isaatii isaanii wajjin jiraachuudhaaf jira. Waaqayyoo isaanis ta'uudhaaf jira. Ameen. Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iddoo Waaqayyoo buufatu buufachuudhaaf jirra. Iddoo Waaqayyoo jiraatu jiraachuudhaaf jirra. Nu saba isaa taanee inni Waaqayyoo keenya ta'uudhaaf jira. Bara baraan sanuu. Haaleluuyaa. Lafa kanarratti amma jirrutti yoo jabaanne malee, yoo cimne malee, sabummaa Waaqayyoo kana wanti nurraa fudhatu, mucummaa Waaqayyoo kana wanti nurraa fudhatu, waan baay'eetu jira. Cubbuun biyya lafaa kana keessatti kan nu marse baay'eedha. Yoo garaa jabaanne malee cubbuun nu kuffisuu danda'a. Yoo garaa jabaanne malee biyyi lafaa nu kuffisuu dandeessi. Ofitti nu deebisuu dandeessi. Yoo garaa jabaanne malee, yoo cimne malee, kan nu harkisni biyya lafaa kanaa baay'eedha. Gaaf tokko garuu iyyuu hin dhaabata hamma dhumaatti yoo dhaabatte. Hamma dhumaatti dhaabattee Kiristoosin yoo eegde, harkisi lafaa kuni gaaf tokko sirraa dhaabata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti biyya lafaa kana keessatti si harkisu gaaf tokko sirraa hin dhaabata. Biyya keetti galtee hin boqotta uffee jetta. Haleluuyaa. Lakkoofsa 4 irratti immoo akkas jedha. Inni imimmaan hundumaa ija namaa imimmaan hundumaa ija isaanitti naqa. Wanti duraan waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuu waraansi si'achi hin jiru. Haleluuyaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilaakaa waan nu eeggatu. Ilaakaa waan si eeggatu. Ilaa waan ana eeggatu. Ilaa wanta amantoota eeggatu gammadika. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gammadi. Gooftaa kana qabaachuu keetti gammadi. Imimmaan kee isa bara dheeraa sirraa qorsa gaaf tokko. Achi galtee orfatta. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jabaadhu ka. Lafa kanarratti wanti baay'ee karaa kan nama boochisu. Jabaadhu ka. Lafa kanarratti baay'eedhaa kan nama rakkisu. Jabaadhu ka. Abdii qabda, abdii guddaa qabda, gaaf tokko hin dagatta. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Duuni deebi'een argamu. Gadduunis hin jiru. Waraansis hin jiru achitti gaafa galte. Biyya sanatti galte taanaan gadduun, duuni, waraansi, imimmaan hin jiru. Kolfuudha, gammaduudha, ililchuudha, waaqeffachuutu jira achi. Soorri keenya gooftaa keenya. Maalan nyaadha maalan dhuga jechuun hin jiru achitti. Soorri keenya, nyaanni keenya Iyesuus Kiristoosidha. Ulfina isaa nyaannee jiraanna. Haleluuyaa. Guyyaan gaheera. Yeroon gaheera jabaadha. Guyyaan gaheera jabaadha. Yeroon itti gammaddu gaheera jabaadha. Yeroo itti imimmaan kee ija keerraa qamu gaheera jabaadha. Yeroon itti gadda keerraanfattu gaheera jabaadha. Yeroo itti waraansa keerraanfattu gaheera jabaadha. Chaakaatuu laabaa diiyaaboos. Haleluuyaa. Jabaadhu. Jabaadhu gooftaa kanatti. Cimisa waaqeffadhu. Waa hundumaa dhiisisa duukaa fiigi. Gaaf tokko gammaduudhaaf jirta. Haleluuyaa. Lakkoofsa 5 irratti immoo akkas jedha. Inni teessoo irra taa'e kunoo ani wanta hundumaa haaraa nan godha. Amma wanti martuu moofa'ee rakkisaa raamii. Uffata yoo bitatte beetu ji'a tokko booda bakka moofa'eera si jibbisiisa. Makiinaa yoo qabaatte ji'a tokko booddee moofa'eera bakka. Mana yoo qabaatte ji'a tokko booddee moofa'eera. Haaraa wanti jedhamu hin jiru lafa kanarratti. Wanti lafa kanarratti haaraa jedhamu hin jiru. Haleluuyaa.
inni teessorra taa'e gooftaan kee Yesuus Kiristoos ani wanta hundumaa haaraa nan godha ilaa baratti ijji kee yeroo hundumaa wanta haaraa ilaalu ga'eera jabaadhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u yerootti ijji kee wanta haaraa ilaalu ga'eera jabaadhu yerootti ijji kee wanta haaraa ilaalu ga'eera haarawaa isa ta'e yeroo hundumaa kan hin moofofne gooftaa kee ilaaltee yerootti ililchitu yerootti gammaddu yerootti kolfitu yerootti gadda keetti irraanfattu ga'eera anarratti jajjabeessu humni kee akka jabaatu hafuurri kee akka jabaatu jireenyi kee akka jabaatu sitti haasa'uufan dhufe Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen kun wanta hundumaa haaraa nan godha itti dabalees dubbiin kun amanamaa waan ta'eef dhugaas waan ta'eefis kana caabi ittiin jedhe eenyudhaan Yohaannisin Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen haleluuyaa dubbiin kun dhugaadha dubbiin har'asitti haasa'aa jiru kun dhugaadha wanti nan amma siin jechaa jiru kun dhugaadha gaaf tokko argitee kolfuudhaaf jirta gammaduudhaaf jirta ililchuudhaaf jirta haleluuyaa akkasumas ta'een argame ani alfadha omeegadhas isa jalqabaati isa dhumaatiis haleluuyaa isa dheeboteef burqituu bishaan jireenyaa kennu irraa tola nan kennaaf jedhe dheebottee jirtaa gooftaa kee dheebochaa jirtaa gooftaa kee kana dheebochaa jirtaa gaaf tokko burqituu bishaan jireenyaa kennu sana tola argachuudhaaf jirta gatii osoo hin baasin dhuguudhaaf jirta har'a bishaan mana keenyatti galchaniiti qoxaariitti galchaniiti ji'aan nurraa guuratu achitti garuu bishaan jireenyatu nu eeggata ameen haleluuyaa jireenyaaf kan hin taane waan hin baafne kan lafaa kanarraa gaaf tokko achi gallee boqachuudhaaf jirra kaakaa tuuraa baadiyyaa boosa gammadikaa inni moo'u torbaffaarratti inni moo'u kana itti darbee argachuudhaaf jira ani waaqayyo isaa nan ta'a innis ilma koo in ta'a hamma dhumaatti mucaasaa jedhamtee yaammamta jabaadhu biyya lafaa kana keessatti waan si marse ilaaltee abdiin kudhate biyya lafaa kana keessatti haalli yoo sii mijates yoo sii mijachuu baates gooftaa qabaachuu keetti gammadi gaaf tokko waan biyya lafaa kana hundumaa dhiistee gara abbaa keetii deemta abbaan kee iddoo sii qopheessee si eegaa jira biyya sii qopheessee si eegaa jira haleluuyaa ardii haaraaf samii haaraa sii qopheessee si eegaa jira gooftaan kee yoo inni moo'u jedhe inni moo'u jechuun osoo lolamin yookaan osoo lolin moo'uun hin danda'amu moo'uun eega jiraatee lolamuun jira jechuudha moo'uun erga jiraatee ari'atamuun wanti baay'een duratti ka'amuun wantoonni adda addaa wanti jira dorgommiin jira jechuudha yoo dorgomtee moo'atta dorgommiin jira jechuudha jabaadhu dorgommii mootummaa waaqayyoo humnaan dhiibadhaa itti galaadha macaan humnaan dhiibannee itti galla malee bashannanaatii miti kan itti galle humnaan dhiibannee cabsinee itti galla kaa mootummaa waaqayyoo kan magajila boodiyaa kaasiyaarraa laafaatiyaa booda humnaan dhiibannee cimnee itti galla ameen jabaadhu mootummaa waaqayyootu si eegaa jira jabaadhu jireenya bara baraatu si eegaa jira jabaadhu abdii guddaatu si eegaa jira yoo jabaatte achitti galta yoo jabaatte jireenya sanatti galta ameen jabaadhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u si jajjabeessuu kan dhufe hafuuratti akka si jajjabaattu waan si laaffise hundumaa dhiiste waan kadhata kee qabe hundumaa dhiiste waan jilba kee qabe hundumaa dhiiste waan jireenya kee qabe hundumaa dhiiste haleluuyaa Yesuus Kiristoos duwwaa laaltee akkati fiigduun barbaada jabaadhuu fiigii galma geessa jabaadhuu fiigii galma geessa jabaadhuu fiigii mo'atta warri fiigan jabaatanii fiigan moo'uudhaaf yeroo hundumaa hin shaakallu kanaaf shaakalliin kee inni hafuuraa kan yeroo hundumaa si alaa akka gadi hin buune kana jechuun shaakalliin hafuuraa maali kadhannaa sagalee waaqayyoo dubbisuu faarfachuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u Kiristoosiin dheebochuu wantoonni kun hundumtuu iyyuu maal hin ta'in si jalaa gadi hin bu'in ilalaa waan gootu hojii kee erga xumurattee booda waa hundumaa erga xumurtee booda sa'aatii muraasa isheedhaaf daqiiqaa muraasa isheedhaaf sagalee waaqayyoo dubbisi
sana booda'oo kadhadhu faarfadhu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haalli iddoo ati jirtu siin jechuu dhabuu danda'a. Sagalee kee osoo ol hin baasin yoo kadhatte Waaqayyo hin dhaga'a. Sagalee kee ol kaasuudhaaf Waaqayyo dhaga'ee sagalee kee gadi buusuudhaaf Waaqayyo dhaga'uu hin didu. Dhoksaatti ati osoo ati hin dubbatin yaada garaa keetii isa si beeku Waaqayyoon qabda. Laal osoo ati hin dubbatin osoo ati hin naasa'in yaada garaa keetii kan si beeku Waaqa qabda. Kanaaf dhoksaa garaa kee Waaqayyoo kee wajjin haasa'i. Waaqayyoo kee wajjin dubbadhu. Kadhannaa kee isa kan duraa caalaa dabali. Faarfannaa kee isa kan duraa caalaa dabali. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu kee isa kan duraa caalaa dabali. Hirriba kee irraa muriitii fayyadami. Sa'aatii hojii namaa osoo hin taane, sa'aatii hojii kan kee osoo hin taane, Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sa'aatii hirriba kee irraa muri. Maaliif yeroon gaheera yeroon kabajamuu kee. Yeroon gaheera yeroon gara abbaa keetii deemuu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroon gaheera yeroon immoo ichaa. Gooftaa keenyatu dhufee nu fudhata. Yoo inni dhufee nu fudhachuu baate nuyyuu hin deemna. Biyya lafaa kana dhiisne. Yesuus dhufee nu fudhata. Yoo inni dhufeeyyuu nu fudhachuudhaa baate nuti iyyuu dhaqnee gara isaa dhaqna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kallattii lamaan lafa kanarraa deemna. Kallattii lamaan lafa kanarraa hin deemne. Tokko gooftaan dhufee nu fudhata. Lammaffaa nutu gara isaa dhaqa. Inni lamaanuu guyyaan isaa hin beekamu. Kanaaf yeroo hundumaa qophaa'uun barbaachisa. Yeroo hundumaa kadhachuun, yeroo hundumaa sagalee isaa dubbisuun, yeroo hundumaa fuula isaa barbaaddachuun kanaaf barbaachisa. Jabaadhu kaa, cimi kaa, Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo si haa gargaaru. Ayyaana isaa siif haa baay'isu. Si wajjin haa ta'u. Mee si kadhadhu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaa Abbaa. Yesuus. Hafuura keetti kan nama jabeessitu. Mana kee keessatti kan nama cimsitu. Cimsi mana kee keessatti. Jabeessi mana kee keessatti. Mana isaa keessatti dhaabachuun siif haa ta'u. Cimtee dhaabachuun siif haa ta'u. Fuula isaa dura cimtee dhaabachuun siif haa ta'u. Mana isaa keessatti cimtee dhaabachuun siif haa ta'u. Akka isin dhaabanneen cimtee akka isin dhaabanneef, akka isin kadhanneef, akka isin dubbisneef, akka isin faarfanneef, jireenya keenya kan mormu ergamni diinaa, waraansi diinaa, karoorri diinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sa'aatii kanaa jalqabee kan cabee haa ta'u. Rifeensa mataa kee jalqabee rifeensa miila keetti ibidda Waaqayyoo ergeera. Ibidda Waaqayyoo ergeera. Ibidda Waaqayyoo ergeera. Ibidda Waaqayyoo ergeera. Ergamni diinaa haa rukutamu. Karoorri sheexana haa rukutamu. Maqaa Yesuusiin rukuteera bara keerra. Rukuteera jireenya keerra. Rukuteera mul'ata keerra. Rukuteera karoora keerra. Rukuteera bahagala keerra. Rukuteera maatii keerra. Rukuteera ergama diinaa. Afurri Waaqayyoo dachaa sirratti haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo dachaa sirratti haa ta'u. Dibanni Waaqayyoo dachaa sirratti haa ta'u. Arrabni kee arraba ibiddaa. Miilli kee miila ibiddaa. Dubbiin kee dubbii ibiddaa. Harki kee harka ibiddaa. Maqaa Yesuusiin haa ta'u. Diinni kees hin danda'ini. Moo'i maqaa Yesuusiin. Moo'i maqaa Yesuusiin. Moo'i maqaa Yesuusiin. Mataa ta'i malee eegee hin ta'in. Dura ta'i malee booddee hin ta'in. Ayyaanni Waaqaa dachaa sirratti haa dabalamu. Maqaa Yesuus Kiristoositi. Maqaa Yesuus Kiristoositi. Eenyummaan kee kan geeddarame haa ta'u. Eenyummaan kee kan geeddarame haa ta'u. Eenyummaan kee kan geeddarame haa ta'u. Jireenyi kee haa jijjiiramu. Haa jijjiiramu. Ayyaana Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyooti. Dibata Waaqayyooti. Jijjiireera maqaa Yesuusiin. Jijjiireera maqaa Yesuusiin. Jijjiireera maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. Nagaan jireenya keef, maatii keef, mana keef, golati jirtu, biyyati jirtu maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. Nagaanaaf ta'i. Eebbifamii sheer godhi obboloota keef. Isaan illee taajib jabaatanii ergaa kanaan. Ergaan kun si bira ga'ee qufan dhaabati. Waaqayyo ergaa gara Abrahaam kan fide har'a kinuu dubbisnee Waaqayyo wanta Abrahaamitti dubbate har'a kinuu dubbisnee ittiin jiraachaa jirra. Maaliif jennaan sagalee Waaqayyo kan daangeffamu waan hin taane. Abrahaamtu ergicha fudhate, ergichi Abrahaam fudhate, eebbi Abrahaam fudhate hamma har'aatti ijoollee isaatti tarkaanfatee jira. Ameen.
Yesuusidhaaf galanni guddaan abboota keenyatti waaqayyo abboota keenya baay'ee Daawititti, Abrahaamitti, Yaaqoobitti, Israa'el Yaaqoobis Israa'el jedhametti waaqayyo waaqayyo dubbachaa ture. Wanti isaa itti dubbate har'a dubbisnee ittiin jajjabaachaa jirra. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaasiif gara kee dhufe ergaa kanaan waaqayyo namoota baay'ee jajjabeessa. Namoota baay'ee butee kaasa. Maqaa Yesuus Kiristoos ergaan kun gara keessan kan dhufu ka'uun siniif haa ta'u. Ka'uun siniif haa ta'u. Ka'umsi siniif haa ta'u. Jajjabinni siniif haa ta'u. Hiikamsi siniif haa ta'u. Ergaa diinaatti, labsii diinaatti, karoora diinaatti birmaduu ba'a. Hidhaan keessan haa hiikkatu. Gaafiin keessan deebi'aa argatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kadhatichi akkasin dhaqqabu yoo barbaaddan. Kadhatichi akkasin dhaqqabu yoo barbaaddan bilbila kootiin qunnamuu dandeessu namoonni sheerii isinii ta'u. Anaan argachuu dandeessu. Kadhatichi akkasin dhaqqabuuf sagalee waaqayyoo jajjabinni sagalee waaqayyoo kun akkasin argatuuf Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasin jajjabeessu yoo barbaaddan bilbila kiyya qabattanii karaa keessaan dubbistanii miseensa ta'uu dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa keessatti tajaajila namoota kanneen amma karaa keessatti kanan tajaajilu. Nama hundumaa karaa keessaa namoota baay'ee isaanii karaa keessaan tajaajilu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota hedduu isaanii karaa keessatti kanan tajaajilu. Kan waldaarratti tajaajiluun alatti karaa keessaa immoo namoota hedduun tajaajila. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota hedduu. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jabaadhu. Sagalee kanaan jajjabaadhu. Obboloota keef ergaa jajjabaatanii maqaa Yesuus Kiristoosiin lafti sagaleen kun itti ga'e hundumaatti sagaleen kun sagalee jajjabinaa isaaniif haa ta'u. Sagalee hiikamsaa isaaniif haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu. Naaf eebbifamii. Egaa sagalee kana dhageessanii argachuu kan barbaaddan obboleessa keessan gammachuu urgee duwwaa 912 yoottan argachuu dandeessu bilbila Itoophiyaati. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Gooftaan eebbisu. Eebbifamaa. Ayyaanni Waaqaa isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Gooftaan si haa eebbisu. Naaf eebbifamii. Gooftaan si wajjin haa ta'u. Ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Sagalee kanaan jajjabaachuun siif haa ta'u. Gadda kee irraanfachuun siif haa ta'u. Caba kee irraanfachuun siif haa ta'u. Boolla kee irraanfachuun siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jijjiiramni guddaan gara jireenya kee haa dhufu. Naaf eebbifamii. Naaf eebbifamii. Jaalala Gooftaatiin ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Naaf eebbifamii. Haalelujaa.